shariini isaa immoo dannati mootummaa fakkaatee dhufa warra obootiif 200 kennite naaf immoo 200 fuudhisiin jaa 100 jaa naggaadee irraa fudhate jechuudha san qofaa miti tokko dhufeeti keessattuu waan yoo dafnee ofirraa dhaabne malee hammaataa dhufu nama butu tokko dhufeeti ani waraana kana siin jaa fuudhee jaartii ta'e obboleessa kee keessattuu warra waa qabu kan fuudhanii butanii dho'isan 500 kafaltu malee siin ganni nu jedhan si gadi dhiibnu jedhan hoggaa inni 500 fuudhee gandarraayis gosarraayis fuudhee kanne ka mootummaa fakkaatummoo dhufe mallaqa warra bosonaatii kennite siin jaa dachaa si gaafata jechuudha dheengadda durriyyeen oromiyaa rakkiftee an jennaan namni iyyuu jira durriyyeen oromiyaa rakkiftee jirti ilmi namaa bahee galuu hin dandeenye qonnaan bulaa sangaa tokko dhufeeti tokko irraa fudhate sangaa tokko kaan immoo isaaf kennite akka biraa irraa fudhate kuni wal waraansaa miti wal waraansa waraanni marrootii fi abii takkaashii malus godhaa jiru jidduu durriyyeen naqamtee jirti dargaggeessi mannaaraadha wal guuruudhaan qawwee fudhatee nama cinqutti jira ummata oromootiif qabsoo yoo ka jennu taate kana dubbachuudha qabna isinitti nima kun immoo hammaataa deema ani biyyoota baay'een qoradhe biyyoota baay'een hubadhe wal waraansi waan tokko immoo amanaa fudhadha oromiyaa keessa gam lamuu ka wal fixaa jiru ilmaan oromooti kana jechuun kiyya ka aarsu yoo jiraate haa bobo dhugaa lafa jirtuun isinitti lachuu immoo karaa sirriitiif lolla jedhanii deemaa jiran waraanni bilxiginnaadha aangoon oromoo galte akka oromooti akka hin baaneetiin loluu jiraa siin jira waraanni bilisummaa oromoo hireen oromoo qabsoon oromoo butamte akka oromootti hin galche jeeti lola ilmaan abbaa tokko ilmaan obbolaa tokko wal lola kana keessatti diinni gamaa gamanaa jidduu seenee haala hama uumaa deemaa jira jechuudha kun akka biyyaatti rakkoo keessa seenne daran ka oromiyaatiitu hammaataa deema maal balleessine jaran ummannummaan kun maal barreesse waggaa 50 booda haara galfachuun qabu maal wanni jechuu jiru warri Tigraayitii fi warri mootummaa federaalaa wal lolanii gara lolaatiin tokko tokko mo'achuu dadhabnaan ummanni addunyaa itti iyyee lola dhaabanii gara haasawaatti seenanii jiran ummanni Tigraay gargaarsa argataa jira gammachuu irraa qabna kanarraa oromoon gargaarsa argachuun qabu haara galfachuun qabu 1.5 million people nama miliyoona tuqaa tokko shantu oromiyaa keessa buqqee jira sababa waraansa kanaatiin namni irraa dubbatu hin jiru namni gargaarsa geessuuf hin jiru duuba nuti duula kanarratti isin qofaa miti mootummoota biyyoota awurooppaa hedduu dubbifnee jirra gara ameerikaa illee wanni jechaa jirru maali rakkoo kaabaa fuurra jechaa ta oromiyaa keessaa dhiifnaan ibidda mana tokko qabsiiftanii ka biraa mana tokko irraa dhaamtanii ka biraa qabsiisaa jirtanii akkuma ummata kaabaa ka amaaraa ka affaariif ka oromiyaatiif ka tigraayiif gargaarsi dhaqu ummata oromiyaatiif dhaquu qabaa jechuu jirra dhaquu qabaa jenna this is not a joke waa ilma namaa haasa'u jirra gaaga'anni oromiyaa keessa jiru ummata gubus jedhamu beektanii miskiina namuu irraa haasa'u dhumaatii namaas ni dabala kufaatii diinagdeetis ni dabala kara kana deemnaan harki biyyoota alaa naannawa sanitti dantaa isaanii naannawa sanitti dantaa isaanii eeysifachuu dabalaa waan deemuuf eeysifachuu dabalaa waan deemuuf boru osoo barbaannee araaramuu hin dandeenyu kan waliin fidhe osoo biitiin jiine osoo ummanni addan facaane osoo biitiin jiine osoo ummanni addan facaane yeroo dheeraa bu'aa fudhate sanitti himaane
yeroo dheeraa bu'aa fudhatanitti ni maali amma lolli dhaabateemi ummata Tigraay amma lolli dhaabateemi ummata Tigraay fi ummata Amaaraa deebisanii walitti fayyisuun laaftuun taatu Amaaraa deebisanii walitti fayyisuun laaftuun taatu amma lama dura hogganoota Tigraay fi hogganoota Amaaraa itti wayii waachaa yeroo turretti amma lama dura hogganoota Tigraay fi hogganoota Amaaraa itti wayii waachaa yeroo turretti araaramuun laaftu turte maaliif gaafas walitti mufii qofaat ture arra dhiigaan gaafas walitti mufii qofaat ture arra dhiigaan halki namaa badee jira halki namaa badee jira gadoon hamtuun seentee jirti gadoon hamtuun seentee jirti it will take us years to reconcile the two societies it will take us years to reconcile the two societies Oromiyaa keessatti of eeggannoo cimaa barbaachisa Oromiyaa keessatti of eeggannoo cimaa barbaachisa waa hedduu dalaynee jirra Oromummaa tana deemnee ijaaruudhaaf Oromiyaa ijaaruudhaaf lolli kun itti fufnaan garuu waan lolli kun itti fufnaan garuu waan abbootiin waggaa 50 xaaran nuti isaan gageenyu dandeenyu tattaaffanni teenya waggaa 50 xaaran nuti isaan gageenyu dandeenyu tattaafannetu diigama mootummaanetu diigama mootummaanis ka jennuun hin dandeessu jennee ni jiru ka jennuun hin dandeessu jennee ni jiru ka jedhamne waan biraatiif miti bara ka jedhamne waan biraatiif miti bara karaan itti deemtan karaan sirna federaalizimii itti diiguudhaaf deemtan karaan itti deemtan karaan sirna federaalizimii itti diiguudhaaf deemtan saraan sirna abbaa irree itti ijaaruudhaaf deemtan isiniifis mootummaa irree itti ijaaruudhaaf deemtan isiniifis mootummaa hin cimsu biyya tana akka hin cimsu biyya tanaas akka isin barbaaddanitti ijaaree badhaadhina hin fidu diigamiinsa fida isin barbaaddanitti ijaaree badhaadhina hin fidu diigamiinsa fida hin ta'u jennee dura dhaabannaa ni dhabna hin ta'u jennee dura dhaabannaa ni dhabna wanni sodaan hin hafne wanni sodaan hin hafne mootummaan ture amma dakkana Ethiopian state takka hanga ture amma dakkana Ethiopian state takka hanga ammaa laaffattee hin beektu mootummaan kan isin jechaa jiru the state sirni kun rakkoolee kun rakkoolee hedduu biyya sanitti uumaa dhufaa jiru mootummaadhaan kan jennaa jirru si gayaa utubaan aga dhiiban qaba aga dhiisan qaba gayaa utubaan aga dhiiban qaba aga dhiisan qaba amma booda karaan qilee malee amma booda karaan
amma booda karaan qilee malee amma booda karaan badii malee amma booda karaan wal fixiinsa malee sirni abbaa irree mootu amma booda karaan wal fixiinsa malee sirni abbaa irree mootu humnaan jaaramus Itoophiyaan dullattiin humnaan dhuftus humnaan jaaramus Itoophiyaan dullattiin humnaan dhuftus hin jirtu jennee jalamneetti himnaa jechuudha. Jirtu jennee jalamneetti himnaa jechuudha. Humnoonni mootummaa kanaan qabsaan Tigraay itti haa taatu Beenishaangul itti haa taatu mootummaa kanaan qabsaan Tigraay itti haa taatu Beenishaangul itti haa taatu Gaambeella itti haa taatu Oromiyaa keessatti haa taatu Gaambeella itti haa taatu Oromiyaa keessatti haa taatu dhiphina dirree siyaasaatiitu bosona dhiphina dirree siyaasaatiitu bosonatti isaan kumarmaa kudhatee danni yaadattanii moggaa qeerroon jijjiirama fide kumarmaa kudhatee danni yaadattanii moggaa qeerroon jijjiirama fide humnoonni dhiibamanii biyyaa bahanii fi bosona galan hundi humnoonni dhiibamanii biyyaa bahanii fi bosona galan hundi mootummaa kanaa hiree kennuudhaan mootummaa kanaa hiree kennuudhaan sirni Ihaadeeg ka ummata kan dhiibee isaan baasuun ka'ee sirni Ihaadeeg ka ummata kan dhiibee isaan baasuun ka'ee amma booda qawween osoo hin taane ilaaf ilaameen ni mari'anna jedhanitti amma booda qawween osoo hin taane ilaaf ilaameen ni mari'anna jedhanitti biyyatti galan bosonaa ba'an dirreen dhiibamnaa biyyatti galan bosonaa ba'an dirreen dhiibamnaa namni bosona akka gale kanaaf mootummaan kan jechaa jirru ni gayaa bosona akka gale kanaaf mootummaan kan jechaa jirru ni gayaa bosona akka gale kanaaf mootummaan kan jechaa jirru ni gayaa bosona akka gale kanaaf mootummaan kan jechaa jirru ni gayaa bosona akka gale kanaaf mootummaan kan jechaa jirru ni gayaa humnoota qawweensi dura dhaabbatan wajjin gattaayi mari'adhu waliigalaatii lola nurraa dhaabaa